irraa dubbachuu barbaadeeti. Innis dhimma Caalaa Bultumee fi Siifan kana namooti baay'een yaada adda addaa waan jechaa jiraniif anis hangan yaadaan ilaaletti yaadaan hubadhetti irraa xiqqoo ishee dubbadhu kanan jedhu barbaadeen ture. Warri na dhaggeeffachaa jirtanii obsaan na dhaggeeffadhaa, yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaa isiniin jedha. Innis obsaanii iccitii ishee kana qabachuun maalidha wanti jedhamu. Namni maaliif fuula Facebook ishee irratti yaada kanallee barreessitee iccitii maaliitu jira, jireenya ishee keessa obsaan maal dhaggeeffattee obsitee dadhabdee maalidha inni kana ishee murtoo ishee fudhachiisee, maali isaa wajjin walitti bu'iinsa qabu, maal jedhee namni yaada addaa gara haasa'aa jira. Innis immoo akka jedhan sana osoo hin taane jarri egaa namni miidhama baay'ee waan qabuu fi miidiyaa kanarratti namni dhaamsa kana gaafa dhaammatu nutti deddeebi'ee namoota baay'ee namoota hijoo miidiyaa kanarraa dubbatatanii lafa akkasiin deema jedhanii waan akka deebi'anii dachee kanarraa godaananii nama bebbeennu baay'eetu jira. Sooshaal miidiyaa kanarraa jechuudha, nama jabaa borroo achi ga'a jennu biyyi kun nurkaa fudhanii dhalootatti dabarsu, dhalli isaaniillee jireenya isaanii kana gara booddee itti gammadanii jiraatu kan nuun jennu dachee kanarraa kan godaane baay'eetu jira. Kan oliin dhabne isinis argitanii jirtu. Kana Waaqayyo gooftaan hin ga'a jedhee nurraa akkaasu malee sooshaal miidiyaa ishee irratti isheenis maxxansiteen turte. Jireenyi biyyi lafaa kunii natti ulfaatee jira, dadhabeen jira, mucaa koof adaraa wanta jedhamu dhaamsa dhaamteetu jirti. Walumaa galatti wanti kun biyya keenya keessatti faashinii ta'ee jira natti fakkaata. Egaa Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru, garuu fuula Waaqayyoo kana deemnee hin gallu. Egaa nama deemee achi ga'ee harkee deebi'ee dhufee nutti himellee hanga yoonaatti hin dhageenye gaarummaa isaa hammina isaa jechuudha. Wanta hojjennu hojii keenya ga'ee hojii keenya tokko tokkoon hin arganna, garuu maal akka argannu Waaqayyotu beeka jechuudha. Lafarrattis gaarii goone hamaas goone kan nu gaafatu Waaqayyoodha. Garuu ofii keenyaan ofitti faraduun, lubbuu keenya ofiin baasuun, maatii keenya burjaajessuun fuula Waaqayyoo duratti gaarii miti. Ofiin lubbuu ofii of keessaa baasuun illee fuula Waaqayyoo durattis gaarii miti. Namni garuu yoo achi deeme nan boqodhaa yaa sirriidha jiru addunyaa kanarraa iddoo dukkanaa garaa lafa jalaa jala gaafa taa'u waan arguuf waan dhaga'u hin qabu. Garuu inni ofiisaan deemee nutti dhufaa duhiyyuu warra manaa jedhee jechuudha barree qosoqqosee. Nuun immoo isa kamiin ofii keenyaaf itti adeemna? Kun anaaf gaaffiidha. Maaliif akka namni kana filatus anaaf gaaffiidha. Garuu egaa filannoo abbaa wanta ta'eef dirqama maaliif filatte namaan jechuun in ulfaata. Namni waan ofiisaaf irratti filate garuu daa'ima ofii, dhala ofii, jireenya ofii, mana ofii. Kunoo Waaqayyo dhala akka kanatti namaaf eebbisee, jireenya akka kanatti namaaf eebbisee, kunoo waggaa ijoollee isaanii akkaataa isaaniitti kabajatanii jireenya bareedaa jiraatan kana keessatti itti tolee jiraachaatu jiranii seexanni ishee goyyoomsiti. Gooftaan ishee haa ifatu. Ofii isheefillee nama digirii ofirraa qabduudha. Nama bor ijoodha. Nama addunyaa kanaafillee bor dabarsitee waan tokko hin gooti jedhamte heegamtutu seexanni goyyoomsa. Waaqayyo ishee haa ifatu. Gariin garuu yaada addaa garaa haasa'uu danda'u. Inni sirbaa ture, sirbarraa gara amantaatti erga deebi'e immoo namni waan tokko jechaan jira. Inni kun yaada nama dhuunfaati. Namni dhuunfaan yaada mataa isaatii qabaachuu danda'a, qabaachuu dhiisuu danda'a. Namni nama qeequu danda'a, nama qeequu dhiisuu danda'a. Biyya lafaati waan ta'eef rakkinni immoo namatti baay'ata. Yoo isin gaarii gootan maaliif gaarii gootanii? Yooti hamaa goote maaliif hamaa goote? Yoo dubbatte ati maaliif dubbatte? Yoo calliste ati maaliif calliste? Baqa nama jalatti akka itti dabartan hin qabdan. Yoo qallate maal habaluu dhukkuba qabaa? Yoo furdate nyaatee dhugeetu akkas ta'e borii hin beeku hin yaadu nuun jedha namni. So harraba namaa jalaa waan hin baanee fi jireenya harraba namaa kana jala hin dabarreef jecha lubbuu ofii galaafachuun, ofitti murteessuun no never uma hin fakkaatu, uma hin yaadamu jechuudha akkuma holii galaatti. Kanaaf dhaloonni jalaa dhufani warri booddee murtoo kana murteeffachuurraa please adaraa yaada kana fuula feesbuukii keessanii irratti emoji gochuurraa of qusadhaa. Maaliif
dhalli keenya bor gaafa dhufe argu jechuudha. Seenaa kana hin dubbisa. Nuun kana har'a barreessinee dabarre wanti seenaa kanarratti maxxanfamee hafu dhala keenyaatti darba. Kanaafi maaliif jedhee dhala keenyatti illee gaaffii ta'uu danda'a. Kanaaf har'a keenyaaf jiraachaa, dhala keenyaaf yaaduu, borii keenyaaf yaaduu, dhalli koo bor sammuun ishee maalitti dhukkuba jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Maaliif nuun amma jireenya walakkaa irraa jiraannetu jirra. Dhalli keenya itti dhufaa jiru. Gaafa dhufanii garuu seenaa nuun galmeessinee keenyee darbine kana tokko tokkoon dhufanii dubbisu. Baay'ee dhaloota nuteellaa dhufanii dhaloota nurraan jireenya nuun argine kanarraan fagoo jechuudha. Kanarra kan jiraatanidha jechuudha. So kanaafi dhaloota keenyaaf kana dabarsinee osoo jirru dhala keenyaaf waan gaarii wanta bor sammuun isheetti boqotu itti gammaddu keenyee fi dabarra jechuun dhaamsa kiyya. Walumaa galatti jechuudha. Isheenii argamteetu jirti. GPS'dhaan barbaadamtee argamtee jirti. Namooti sooshaal miidiyaarraas namooti qaamaan itti dhiyaatanis namooti tokko jecha isheen barreessite kanaan hordofanii makiinaa ishee qabattee manaa baatee turte jedhaniitu odeessaa turanii. Garuu GPS'n barbaadamtee argamteetu jirti jedhaniitu haasa'aa jiru. Waan hundumaaf baga Waaqayyo wanta seexanni ishee goyyoomsee galmaan hin gahin baga Gooftaan gidduu galee ishee hambise, dhala ishees jireenya ishees walitti hambise. Garuu dhalooti booddeen dhufan dhalooti teellaa dhalooti akka koof akka keessanii horina dhaggeeffachaa jirtan kana yaada akkasirraa fagaadhaa. Please adaraa Waaqa, please seexanni isin hin goyyoomsin, seexana goyyoomsaa malee. Biyya lafaatiin rakkoo dhiba miti jechuun jiruu jireenya keessatti, hojii ofii keessatti, jireenya hawaasummaa keessatti, jiruu abbaa manaa fi haadha manaa keessatti akka waliin kolfanii taphatan kana keessatti harrabaaf ilkaanniyyuu ol rukutamee reesee tokko kana keessatti immoo obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaan isiniin jedha. Kana keessatti obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Kuni dhaamsa kiyya isa tokkodha. Kanatti dabalee immoo jechuudha. Amma booniin fuula Facebook ishee irratti yeroo darbe maxxansitee turte. Nagaatti yaaladachee boqodhaa ani nan deema wanta jettu jechuudha. Nagaatti yaa biyya lafaa jette akkuma jette daqiiqaa hin turre hin deemte. So amma booniin wa'een ishee yeroo sana jechuudha fuulli Facebookii, fuulli TikTokii, fuulli YouTubii hundumtuu wa'ee ishee machaa'ee ture hanga torbee tokko. Har'a garuu namni maqaa boonii lafaa fuudhee dubbachaa jiru. Hundumtuu jireenya mataa isaanii jiraachaa jiru. Hundumtuu jechuudha jooziin mataansaa jireenya mataa isaatii nama jalqabee jiru fakkaata. Haalaa nama raramu malee teeshiniin itti dhagahamu malee jireenya mataa isaatii jiraachaa jira. Eenyutti badee isa du'ee dacheen irra galagaltee biyyoon irra dachaatee dhibamtee sanatti bade lammata deebi'ee hin dhufu guyyuma sana wa'eensaa xumuramee jechuudha. Namni waan akkasii ofirratti murteessu deebi'ee gara dachee kanaa dhufee nan arga jechuun never hin danda'amu. Kana barnoota kana jechuudha. Please adaraa warri guguddaan kun warri nun hijoodha jennu kun kana nutti hin argisiisina. Waan gaarii isinirraa heennaa, waan gaarii qabatanii dhufuu keessan eegnaa, waan gaarii hojii keessan irratti akkasiin maxxansitan heenna malee gochoota akkasii kana fuula keessan irraa dubbisuu hin barbaannu. Facebookii keessan irraa dubbisuu hin barbaannu. Kuni dhaamsa kooti. Ijoolleen warri teellaan dhuftan barumsa kana yaada kanarraa of qusadhaa. Jireenya keessan gara booddeef karoorfadhaa. Qorumsi biyya lafaatii hin dhufaa hin darbaa harka hin kenninaa. Waaqayyo isin gargaara. Rabbi isin gargaara isiniin jechuu jaalladha. Maatii jaalalaa kabajaa horina dhaggeeffachaa